Haadha manaa inaaf tura namatti hin kennini. Namichi tokko haati manaa isaa akka malee inaafti ganama galgala isa gubdi namicha kana inaafarra. Dhiisuuf ijoollee jira. Dhiituuf immoo karchallee jira. Inuma jiraatan jireenyuma jiraatan. Amma guyyaa tokko jaartiin haati manaa isaa kun ogguusiin alaa ol seentu mana irraa yeroo isheen seentu siree irratti miiluma afur agartee beeki miiluma achi as gabbahee miila afur agartee jechuudha. Ulee namicha kanaa namichi kun gaafa rakkoof ol kaate kana lafaa fuutee haraan hin qabadhee miti jettee namicha kana numa haga inni duutti kana cabayte jechuudha. Daaraa gootee cabsee erga rurrestee booda baqachuudhaaf yeroo fiidee alatti gabbuudhaaf deemtu deemi giluma yookiin saaloonitti achi gabbaatu abbaan manaa isii soofaarra taa'eetu heerfoonii gurratti kaa'ee inaaffaan duroo jirti faadhee garaa jabaatiin dhaggeeffate. Hogguu agartuun riraatee jechuudha. Hai haniiti jedhu dhuftee jedheeni bar haadhaaf abbaa haatiif abbaan kan kee dhufaniitu isaa mandirbaa keenya rafan jedhanii ol galchee raffise anaaf asas rafa jedheetiin ol galchee achi rafuu jiranii dhaqii dubbisii jennaan wayi numan dubbisee jettee barreeffamu tana numan dubbisee bar jettee barreessin qaatan dubbisee.